Jechi kun shirkiidha. Garuu namootni hedduun beekuu dhabuu irraa kan ka'e jecha shirkii kana dubbataatiin oolu. Jecha shirkii kana irraa of eeguudhaaf viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadhu, nama biraatiifis dabarsiitiin shirkii irraa akka fagaatu taasisi. Jalqaba shirkiin Rabbiin biratti cubbuu keessaa cubbuu sirriitti guddaa fi badaa ta'e keessaa kan Rabbiin namaaf hin araaramne yoo abbaan sun irratti du'e ka azaaba seenu keessaa isa tokkodha. Jechi sunis maalidha? Osoo Rabbii fi ati naa jiraatu dhabdanii, osoo Rabbii fi ati waan akkana naaf gochuu dhabdanii jechi jedhu kana. Jecha tokko yoo dubbattani namni tokko waan tokko yoo isin qarqaare Rabbii fi erga Rabbiitii ati jechi jedhu fayyadamaa malee Rabbii fi ati ka jedhu hin fayyadamina, fi ka jedhu kana hin fayyadamina. Fakkeenya nama tokko waan wayii ka isin qarqaare Rabbii fi ati osoo waan kana na qarqaaruu dhabdanii silaa waan kana keessatti akkana ta'a ture jechuun dogongora shirkiidha. Garuu maal jechuu qabdanii? Erga Rabbiitii osoo ati na qarqaaruu dhabdee beekaa erga Rabbiiti yookaan Rabbiin booda qarqaarsa Rabbii booda osoo qarqaarsi keenyaaf jiraatuu dhabee sila akkana ta'a jechuun ni danda'ama. Akkasitti sirreeffadhaa, shirkii irraa fagaadhaa. Rabbi anaaf isinillee shirkii irraa nu haa fageessu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.